Jara jirtu daawwattootaa fi hordoftoota chaanaalii Harargee chaanaal tuun. Har'aan tana taatee akkaan nama gaddisiiftu kan akkaan nama rifachiisu tokko qabadheetiin dhiyaadhee jira. Akka armaan gadii kanatti nu hordofaa. Godina Wallagga Ba'aa keessatti godina Wallagga Ba'aa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda guddinaa Calleyaa keessatti obboleeyyan lama mootii dhaabaatii fi lammii dhaabaa kan jaamu waraanni mootummaa bilisiginnaa rasaasetti dhukaasuudhaan obboleeyyan lamaanuu ajjeesanii jiran. Obbo Mootiin barsiisaa yoo ta'u, obbo Lammiin Yuunivarsiitii Riifti Vaalii irraa nama eebbaaf qophii taasisaa jirudha. Lubbuun dargaggoota kanaa qeeroo tanaa haalaan nama gaddisiisa. Mootummaan akka heera mootummaatti mootummaan Itoophiyaa heeraa fi seera tan qabdudha. Yoo dargaggoonni lamaan obboleeyyan lamaan kun badii kan qabaatan taate to'annaa seeraa jala oolchanii seeraaf dhiyeessuudha malee obboleeyyan lamaan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin shanee deeggarta jedhuun yakkanii battalatti qawweetti dhukaasanii ajjeesuun akka seera addunyaatti waan yakka akka malee hamaadha. Namni badii balleesse akka heera mootummaattis akkaataa badii isaatiin mana murtiitti dhiyaatee manni murtii yoo inni yakkamaa ta'ee ragaadhaan mirkaneessee kan murtii adabbii irra dabarsu ta'uudha qaba malee waraanni mootummaa dargaggoota Oromoo, ilmaan Oromoo, dargaggoota biyya tanaaf abdii ta'an hunda itti dhukaasanii ajjeesuudhaan kaan mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesuudhaan gadadoo hammeenyaa akka malee godina Wallaggaa irratti mootummaan kun raawwachaa jira. Kanaaf warreen maqaa mootummaa tanaatiin dargaggoota Oromoo, ilmaan Oromoo godina Wallaggaa fi Shawaa keessatti ajjeesaa jiran mootummaan keessoo isaatiin xalee warra akkanatti dargaggoota Oromoo kan kaleessa sirna amma jiru kana fiduudhaaf warra wareegamaa ture kana ajjeesuun sirrii waan hin taaneef mootummaan keessoo isaa gamaagamee namoota yakka akkanaa kanaan nama fixaa jiran seeratti dhiyeessuun barbaachisaa fi murteessaadha. Kanaaf obboleeyyan lamaan mootii dhaabaatii fi lammii dhaabaa obboleeyyan lamaan godina Wallagga Bahaa Giddaa Ayyaanaa keessatti ganda guddinaa Calleyaa keessatti obboleeyyan lamaan shanee deeggartu shakkamtoota jechuudhaan ajjeesuun kun waan akka malee garaa nama nyaatu, waan akka malee nama dhagaamu. Kanaaf warra badii kana balleessee dargaggoota Oromoo obboleeyyan lamaan kana ajjeese mootummaan bilisiginnaa kun hatattamaan seeraaf dhiyeessuun barbaachisaa fi murteessaadha.